شيء ايه أحمد كان شيء من نادتي أيوة نشيدا كذا سنة نتفكات إيه كذا نشيدان كذا سني مال ميتي جدا ايه جيجيرت شيء ما نادا جيجيرت Salma kasi أيوة ama de jalqaba magaalaa kanarratti jette nashiidaa san ni yaadatta. أيوة أيوة كذا كذا نيادة ايوه نشيدان إتسان شيخ أحمد إتسان نادا جاي شيخ احمد صد احمد أيه نشيدان شيخ أحمد جاي نادا الله الله يا ذا البر بحق خير البشر وفق لنا كل خير من باطني وظاهري جد أنساني ani immoonni nan sagalee isaanii fudhadhee jedhe khaliqni keenya rabbumaa kan nuuf kenne islaamummaa lakal hamduu jennan mammaa shukriin kee yoom galeedhuma khaliqni keenya rabbumaa kan nuuf kenne islaamummaa lakal hamduu jennan mammaa shukriin kee yoom galeedhuma bismillaadhaanan jalqabe rabbiinan faarsa lallabe naa laaffisnaanan katabe kenni rabbiin abdatama itti hirkadhee maalan dhabee itti hirkachuu isaan nu dhibee itti hirkatee warri darbe bakkaan ga'an islaamummaa amma dhiiseen achi tara rabbi guddaan na gargaara menaa dhaggeeffadhaa daraa ittiin seenaa naa fahama kan kee immoo gaayaa shufeera halkan yoo deemtu qaaxira ibaadaan kee akkam jira sin gaafadhaa salaatarra halkan kan deemtu qarshii fi salaatteettaa mee rabbii fi nafsi salaatteettaa mee rabbii fi gammachiisuuf nafsi ofi rabbii kee gaafadhu ofi guyyaan kunoo asa deema makiinaan kee maaliin deema izni rabbiin ajajama khaliqni keenya rabbuma kan nuuf kenne islaamummaa lakal hamduu jennan mammaa shukriin kee yoom galeedhuma kanadha. الله اكبر ابو مي ربي عمري ساكن انه هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي عمري ساكن هادي رسول آمين ودكم من تيجين بان الله يا رب حق بيد الدنيا لزاق قبل سنتين ما شاء والله الله ما شاء الله الله اكبر آمين الله آمين اكبر آمين امو اي obboleettiin ta'e jentisaar tuni sagalee raayyaa abbaa kudaamaa san akka malee dandeessi isa sanaan dhufeettu abbaa kudaamaa. Jentisaar David, har'a guyyaa haati jechuudhaan Shokoti rakkoo tokko hin qabu. jechuun ni danda'ama. Tokko baaba. Har'a guyyaa haati jettu dhugaa rabbi Nashiidaa keetu yeroo haati jettu har'a kun sila sagalee keenya bukeessuu dhufti ati sila. Abu Sabraddiin tun harkisan hin dhufne. dhiisi aboo yaadir mana hidhaa keessa galtame. Ittoo fi kan namni si eegaa jira. Ishii jedha koomentii ilaalin ijaan as ilaalin ati. Waa nama baay'ee jira sodaachuun waan hin hafne. akka waan qobaa jirtuutti of ilaalii jedhe Itti fufi. Hin kolfinaana. Aboo yaasir ati nama kofalchiisin dhiisi dubbii kana. Miyuutii godhatee Yaala. cufadhu yookaan cufadhu viidiyoo mucayyoon sodaatti. Laa adiyaati. Okay Yoo jecha. yoo kanatti ta'e malee yoo cufanne bari namni mana namni keessaa dubbatu moo mana namni keessaa cal jedhu nama sodaachisa sila. Laa rakkoon qaba. Adi. Aya itti fufi intisaar. Bismillah. Oomati. Ha? Maaliif? Bismillah. Eegale. Sheetaanas. La ilaha illallah. يلا الله يا الله الله رب العالمين الترارم يا مجيد العالمين الله يا الله الله رب العالمين الترارم يا مجيد العالمين الحمد لله ملك الديان شكر كيف يا ربي الله يا رحمن أركان الرقم توقع نجيني ولتنوديكم جريناني السلام عليكم يا جماعة إخوان يا لا إله إلا الله أنتم تكسني كان فقو كان إيوه كان جيسني صلاة العيد Dawwalinaa gaafira. Bira dawwalamee? لا ولا من سجلنا قبل ميجرا Ishii sagaleen ta'e waan tokko dhagahamu bara. Jeemee. xiqqoo طيب sagalee ol fuudhe
السلام عليكم يا جماعة إخواني علي لا إله إلا الله دمت كيسني كفقوك النمو أجيسني بقى ربنا الرانق عمري كيسني ميك الدنيا راقة لك كيسني ربي سني فدرس عمري كيسني سني فكجلتو جريني كيسني إن شاء الله مراد اسمي كيسني إذني رب العالمين والترارم يا متيز العالمين Gara yaada kiyyaatti nachisin keessa mina dhaggeeffadha walla dhageessisa. Diinii namaa naadhaa kan jedhu hadiisaa kanaaf eegaa turan uummanni kaleessa akkatti tikfataan taarika todeessaa mee tokkoon dulloodaa wayi jaraa keessa. Qalbiin naa dhagaa yaa jamaa obboleessa. Seenaa dhiyoo rabbii gootuuwwan kaleessa jara diinii islaamaa babal'isa keessa. Ajaa'iba dubbatamee hin dhumne keessa seenaa tokko naga yeroo dhiyoo keessa mucaa ajaa'ibaa taabi'oota keessa kan umriin isaa waggaa 17 keessa. Dhageenyu qalbii rafinuu dammaysa rabbiin nu adammaysu riba kana keessa akka seenaa gaarii hojjennu kakaleessa. Nu gargaar hin dandeessa yaa rabbi yaa rahiimi nutti araarami yaa mootii jalaalamii. Silas dubbiin afaanii kun namanni bu'u hammuman danda'u dubbachuun dadhabuu hamma sandeessaa seenaa kari qabu. Gurra nu beelee meen yoo qallabu taarikni musliimaa silaa dhuman qabu. Jara miindaa gaarii rabbiin biraa qabu. Jara gabaa diinii bakka hundatti dhaabu. Jara ilkaniif guyyaa diiniidhaaf taabu kanneen maalummaa jannataa quba qabu. Jara kanarraaf taabu fi layli walayyaa nutti araarami yaa mootii jalaalamii. Sorry. Seenaa Muhammadaan kun baay'ee dagatamee zabana islaamummaan keessa bal'ifame. Uummata ilaahee jannataaf kaadhimee maal fakkaataa turan ilaallannu meeme. Imaamul Jawziitu nu katabee deeme kitaaba isaati kasafaa kan jedhamee beekame. Yaa jarri waa beektan barbaadadhaa meeme. Silas kitaabni kamuu jira yoom dhabame waan imaamni mujaahidaa tokko hime. Kan jihaada keessatti tuulanuu dulloome. Abaa Qudaamaadhaa haala beekamee beetullaahi daraan gaafatame. Waa'ee maal dubbatame haa dhaggeeffannu faamee nutti araarami yaa mootii jalaalamii. Allahu yaa Allahu Allah rabbal aalamiin nutti araarami yaa mootii jalaalamii. Abaan Qudaamaa inni shaamii maqaansaa uummanni itti yaa'ee dhaga'ee dhufuusa. Duraan quba qabanni beekan oduusaa isa gaafatanii akkaataa sochiisa. Waggaa dheeraa turtee talola jihaada keessa. Kuffaara cabsitee biyya meeqa keessa nutti nu warra diinsi agarsiise keessa. Irra caalaa dubbii waan si dhibe keessa dhaggeeffachuu guutuun beektee rabbii keessa. Oo yaa Allah jedhe yaa obboleessa ajaa'iba rabbiin agarsiise keessa. Dhagaan jedhe jaarsaa dargaggeessaa gaaf tokkotu lola deemu shaamiin keessa. Laga Ifraatis keenya biyya Iraaq keessa dhiinaan bulle magaalattii tokko keessa. Riikaawaa jedhamti siifan mallateessa. Seenaa hundumaa keessa yaadannoo kulla yoomii nutti araarami yaa mootii jalaalamii. Asumatti hin dhaabbadha sagaleen koo sirrii jira. Galatooma. Ni sodaachisan ni sodaachisa. Sagalee Sodaan Maasha Allah. gadi qabde malee. Maashaallah. Bareeda. sagalee cimaa. Sagalee ka duraanirraa jijjiirte malee bareedaadha. Sagalee illee jijjiirtee ammallee gaqqabdee maal akka ta'e hin beektu. Qaqqabde. Ni sodaatte. Sodaachisaa jiranii bara. Dubartiin mootii maqaa nuuf hin qabdu nu moohin jechaa jiranii jarri as jira. Obintii Abuyaa si dubbisaa jirtu. Wanni Abu Kabraddi Salphina guyyaa har'aa rabbi sinaa oolchuga. Kabraddi Oyyee. Saadi. obboleettii keenya ishee maqaan ishee himee Ibisaa. yeroo wanni itti ani ilaalaa hin jiru yeroo nashiidaa kana qara'uuf kaatu mee wanni ofitti butadhu dubbadhu maayikii maal ishee maqaan ishee erfoonii ofitti butiitii Erfoonii sammaa. eeywa Waan tokko dhagamaan ture. sirrakkisu beektaa ammas sagaleen keellee rakkoo uumama sagalee yoo qabaatte sagalee gadi qabanii jedhu sana keessa dhokatee afuu danda'a.
achiin. miti sagalee fagaachuu irraa miti qooma xiyyaasaa nagabee jira waan Koomenti cufuu. dhuftuudha. Laa walla miti daqiiqaa muraasa qofa hin deebi'e. Maal jedhu? Sirreessoonni fagalee waan Jarana. uwwaa dhugeetii Jarana yoo ta'u waan nama uwwaa faayidaa dhugeetii. yoo ta'e isinii jedhan nama addaa faayidaa jiru. Yalla Eenyu? waan uwwaa dhugeen dhufaati. Sheesiraaj. Hayyee Sheesiraaj. Hangasuu intisaar waan waa dhuge hayyee. Mee Sheesiraaj dubbadhaa. Aboon Ahmadii xonnee koo nabuuf jedhu gaa Rabbi. Akkuma dubbadha gaa. Meeqa Sheesiraaj immoo kan hundaan gachisiisin. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee Sheesiraajiin hin bal'isaa hanga intisaar dhugdee dhuftu. Balleessi guddisa. Akkam jirtan? Naguma. Yeroo Sheesiraaj. Dhagaa bayaasi jarkaan nan beekan hundi isaanii. Viidiyootiin as baasaa. Isina baranu ka. Ilaa namni dhibbi shanatta isina baranu. Asumaan fooloo godhadhaa laa sheekalleedha sagaleen isaanii dammarramee dhagdi. Mi'aa jedhanii koo egaa. Dura murteessin jettaa? Viidiyootiin as baasaa dura. Waan beekuuf isinitti himaa jarana daraa. Warra Haile Maariyaam inni mallasii waametu si waame akka nama jedhu san akka hin taane shakkiyan. Jara miti. Viidiyoodhaan ba'a. Sheesiraaj. Wallahi Sheesiraaji nama biyya kana waliin turreedha. Sagaleen akka damaamee dhagdi. Maashaallah. Sheesiraajuu jedha Nashiidaa Raayyaa Sagadiima gaafa jettanu san. Meen dhageenya. Viidiyoo arguu qabna. Isuma siin amma jettu kana moo? Firii viidiyoo arguu qabna nama kana. Sitti toltu sana. Firii viidiyoo jechaa jiranii. Sheesiraaj. Viidiyoodhaan bahiisin jechaa jiranii uummanni. Dura fooloo naa godhan ture. Fooloo godhaa isin. Namni dhibbi shan. Eshi. Okkee akkanumatti jedhe. Tokko sinii jedhu akkuma siin amma jette kan. Jeime. Awwala viidiyoon nu banamuu qaba Sheesiraaj dhiifama. Laa. Ati yaalii godhaa turte mee dhaggeeffadhaa gaa wal bira qabna. Viidiyoon baasinaa isin. Ayyaa dhiisaa. Ajoo. Abaa Kudaama ibnu Shaamiyyi maqaansaa uummanni itti yaahee dhaga'ee dhufuusa duraan quba qabanni beekan oduusa isa gaafatanii akkaataa sochiisa waggaa dheeraa turtee talola jihaada keessa kuffaara cabsitee biyya meeqa keessa nutti mi waan rabbiin si agarsiise keessa irra caalaa dubbii waan si dhibe keessa. Dhaggeeffachuuf guutan beektii rabbii keessa yaa Allah jedhee yaabboleessa ajaa'iba rabbii na agarsiise keessa na dhagahaa jedhee jaarsaa dargaggeessa gaaf tokkotu lola deemnu shaamiin keessa laga Ifraatis geenye biyya Iraaq keessa dheenaan bullee magaalattii tokko keessa riqaawaa jedhamti siifan mallatteessa. Seenaa hundumaa keessa yaadannoo kulla yoomii nutti araarame yaa mootii zalaalamii jedha. Maashaallah. Kan biraatti nu dabala kan biraa nu jedha. Mee kan biraa jedha. Isa kamiin isinii jedhu? Isin caalteetti kanaan dhiifama naa godhaa malee. Eshi. Kan biraa nu jedha. Waanuma Isa kana namatti deemaa jira. Ajabaka rasuulli rabbii tahaa behee gaalanni isaan badii rabbi tarka qabee tahiidhaan huntaa inni maal dadhabee. Inni gurroon fakkaataa laata? Jedhaa isin rakkoon hin jiru. Maa dura buutee hamlee kan koo cabsitee oo maashaallah illee jettee tu dura wanni hin jedhanii na cabsitee akkamitti deemare? Wallahi dhiifama jabaa. Akka ajaa'ibaati. Niitoorkii dubaatiitti fakkaata. Sagalee ajaa'ibaati. Yaa ilaahii gooftaati nu gargaare sila sin kuufamuu seenaan nama gaare asitti annaaba waan siddiiqul akbaree tarkaanfadde gara saafaa umaree. Kunoo xiinxala.
akka ajaa'ibaatti bareeda kun kan Jaa malee isin egaa irra nuti. Addaan murinaatti fufa maashaallah. Eeshi. Laa jechuun egaa akkam fuulduratti itti fufne iyyuu na godhe yoo. Laa isa Raajinni kun boodaa ajaa'iba itti fufame mee. isa boodaatti fufa sammaa jettanii kaatan. Saddeetaffaas. Wahii islaamaa maaltu boodaansee miidhagina kee dur maaltu fokkisiise seenaa kee bareedaa maaltu dhabamsiise namatu akhlaaqa kee jijjiiree balleesse yaa jarrarra deemee rabbii fokkisiise. Itti fufaa? Baay'ee siraaji. Maanu bulbultu bakka nu gaayoo keessa. Addaan maamuun murtuugaa. Itti fufaa itti fufaa. Eeshi. Sheesiraaj shabakaa kiyya moo? neetworkii isaaniitti isaan rakkisataa Abu Razzaan. Niitorkii miti nashiidaa kana niin kaaru kanuma abbaan dhiisaasin. Deebisaa ni turkii ta'uun oolu. Intisaar qophooteen Abu Sabaraddin hagatitti Shamsuddin kan raayyaa filgaffaa ammaa sirriitti jechuu danda'a Shamsuddin kanaaf carraa kennaafi. Yalla. okay mee Shamsuddin itti deebi'a intisaariin haa xumurattu yeroo tokko Intisaar haa xumurattu taphataa godhaatiin jiran intisaar Yalla. Yalla. ati xumurattu mee jedhi طيب. بسم الله. يلا. Badeen eebanne dhangal jedha abboo godaamaa kunoo rikaagee waraana qubsiiseen biyya keessa kee daawaan godhee siida hundara naanna'ee bakka handattuu fadrii jihaadanaasee waanuma ilaahiin quraanaan nu kaayee akka ardiin jihaadaa lafa gabaatee bakka lubbuu fariin gurgurtaaf qophaa'ee hizbiif rabbiin jundiin sheeqaan addaan bahee jedhee tan dammaqsee amma hin danda'e. Galaa mujaahidaas funaanee hammatee waan zuratuun jedhu halkan dukkanaa'ee manaan buluu dhaqeen cufadhee gattaa'ee halkan namni dhufee ulaanatti dha'e yaadullee hin dandeenye eenyuun akka ta'e namni nasii beeku waan hin jirre ta'ee fateenyu jedhee taan gaafadhe abbaa ta'e sagalee dubartii tarraan bane ka'ee kan ijaamni inni qaamni si guutuu ta'e yaa garbittii rabbi maal kee to'ate. Jaleen gaafadhe haayee waan rakkattanaa hime nutti araarame mootii zalaalamee. Carqee wayiittis waan ta'e guduunfattee xalayaa wayiis barreessitee baadhattee abaan qudaamaasii jettee na gaafattee eeyyaana jennaan lachuu naftii kennite. Achiin bu'aa karaa dhufterra deebitee gattaayin xalayaasii dubbise waan taate. Yaa abbaa qudaamaa aadaa waan ati gootee dhagee hundumaa waan ati dubbatte. Mujaahidaaf galaan kennuun dhabe jettee waan hangumaachuuf dhabee garaan na gubatee rifeensa mataan qaba kan baay'ee dheeratee baay'ee waan hin jaalluuf ofirraa kukkute. Walitti fufee ta'an fide finyoo isaati farda keessan itti ni dhadhaa jedheeti akka dirree jihaadaan akka qabutti rabbii yoon argee farda keessan irratti. Akkanni zambii koon araaramutti jannatan qajeelaa akkanaa kennutti hunda mujaahidootaatti dhaamsa kootti naa himee nutti araarame yaa mootii zalaalamee. Allahu yaa Allahu Allah rabbal aalamiin nutti araarame yaa mootii zalaalamee. Jedha abboon qudaamaan dubbii isaatti fufee mujaahidni fajriin geenya yaa'ee dhufee gariin halkaleelee dhaabbatee umrafee. Subii salaanee kaane deebsituu fee xinnoo dhuma deemnee achuma latti fee
Mucaan tokko dudduubarraa nutti dhufee yaa abbaa qudaamaa jechaas gulufee halaalaa na waamaa fardaan nu hordofee. Mee dubbisnaan jennaan an dudduubatti hafee yoona bira gawwatoo feeguu dhufee. Fuulli isaa mul'atu haguuggatee dhufee seenaa kana gabaabseen keessa gulufee ammini himuu danda'amu manaa ifee malee wanti manu baay'eetu raafee taarikni kun eenyu manatti dhufee kanaaf ciccitee hafee seenaan gaariin akkamii nutti araarame yaa murtii zalaalamee. Na argee gammadee ergana bira ga'e alhamdulillahi jedhe kanan sii wal ga'e maal barbaadda jedhee tan gaafadhee ka'e. Si wajjin jihaada dhaquufan qophaa'eetu sin arginan silaa sheena'e galata ilaahii kan waliin nu ga'e deebiseen gaafadhe oomin akkas ta'e fuula keen agarsiisi yoo umriin kee ga'e nu wajjiniin nayxa yoomni kee danda'e ni deebite umriin keen geenye ta'e jedhee tan itti haasa'e akkaataa keenaa himee nutti araarame yaa murtii zalaalamee. Wayitanii haguuggee fuudhu fuula isaarraa ijoollee natti ta'ee tasa isaa barraa umrii isaan gaafadhe meeqa geesserra umriin koo 17 ga'ee mataarra deebisee tan gaafii dhiyeesseef durarraa abbaan kee lubbuudhaan jira moo duniyaarra abbaan koo shahideen jiru duniyaarra aduwwi rabbiitiif waraana kuffaara tuuloluu shahidee waggaa gaheerra haati kee on jirtiin jedhe moo duniyaarra alhamdulillahi isiin jirti har'a. Deebii kaddamee gammachiisii duraa isii kaddamachuun siif caala hundaraa. Miila isii jala jennaan isiif jira. Hin argatta rabbiin biraa jedhan nabiyyu lameen nutti araarame yaa murtii zalaalamee. Yaa abbaa qudaamaa yaa abbaa waraanaa akkamitti haadha koo wallaalte namana mallattoo naa himi ani hin beeku jennaan kan ilaalkan sitti fidatte amaana. Ammas yaadannee gaafadhee na dhimnaan kan rifeensa mataa sii footee fidde sana mujaahidootatti dhaammattee maana akkamitti daftee irraanfatte akkana. Yaa Allah yaa daldalanaa isiin maal kee ture jedhee ni gaafannaan naan jedhe wallaahi haati koo sii sana. Isiin na erginaan hin dhufee si faana guyyaan kan kee har'aa adeemi waraana naan jetteen argattaa jannata olaanaa inuma milkooftaa rabbiin biraa taana. Rabbiin jecha bobbaanan milkaa'uun kee laazimiin nutti araarame yaa murtii zalaalamee. Allahu yaa Allahu Allah rabbal aalamiin nutti araarame yaa murtii zalaalamee. Hinganum. Masha Allah. Allah. Akka nama taatafas yaa godhu. Mu'aaz inshallah daanyan tokko si waan taateef akkamitti ilaalte isaa amma ammaa jiru ani Ustaad Ahmadiin baay'een dinqisiifadhe ichaanii Abu Razzaanii nan dinqisiifadhe. Qabxii jaraa kaka'aa fi qabxii jaraa aga kennitanii fi hima san irratti. Ani qabxii qabaa deemi an akkanan kaa'ette Ahmadiin hin kaa'e chaansee Abu Razzaaniin hin kaa'e. Amma immoo intisaar dhuftee boodaan akka ajaa'ibatti ishaa goote Iliyaas Nasiiboolleen nan qabaa raayyaa gosoo barbaaddan irraan ja'a jechaa jira. Dorgommii keessan jiran. Mee Iliyaas Abiyaasir lamuu karaa nan dubarsana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Diinee si harkisaan ture diitookkii keetu si darba anaa miti. Aya mee jeebi. Mayyee raayyaa Khalid irraan jira. Khalid mujaahidoota kan jiru sanarraati ni dhaggeeffadha. Eshi. Khalid ibn Walid kenna gaarii qabaa hin jiru hoo? Simbaan koppii linkii godhaan jedheen jira kanaan akka sheeriitti koppii linkii godhaa. Khalid ibn Walid kenna gaarii qabaa hin jiru hoogganaan namni ammasaa jabaa. Biyya lamanittuu baay'ee nama ajabaa. Waraanuma keessatti guddate jaalqabaa. Sooressa Qureeshii abbaatu waa qabaa. Lola gosaa keessatti seenaa jabduu qaba. Achitti guddate muuxannoon isaa jabaa. Qondaala waraanaa tunda tajaajibaa. Lolli inni hoogganu yoom takkuma jabaa.
Harkasaatti seeyfii meeqatu jajjaba ituu nama nin dura muslima jajjaba fixee ficcisiisee gurguddaa sahaaba karaa ofiisa dhaabee booda rabbiin jaba. Inni maal dadhaba qajeelchuu baanaanii bifa jiriistikaa yaa kaas galga'uunii. Khalid mujaahidoota fuudhee bu'e karaa dhaqee achi gahee wal quunname jara. Musannaam nu haarisu achi ture dura mootoowwan waamicha dhiyeesseef durarra akkasitti jedha wal duraa duubarra. Jedhe abbaan waraana jaara asiiniif qophoofneerra fursii waan amantiin dhageessu sinirra maalummaa keessan bartanii baatu asirra. Khalid dubbii gabaabdu ergee boodarra akka isinitti jireenyatti jaallattanurra kan du'a jaallatu tanaa wajjin jira dubbittiin dhugaadha nama argateef carra gootowwan jajjabaatisaa wajjin jira loltuu qofaa miti lolchi isaanis jira nama akka abaa'uu beedatul miljarra nama lola badrii qooda fudhatirra kan achitti cire abbaasaa mataarra inni islaamaan lolee kuffaara gargaarraan faallaa islaamaa taanaan firoomneessa jira kan akkasii meeqatu gaafas wajjin jira jarri fursii dhufan guutanii ardiirra manneen man dhibbaas ta'u xooru yammi marraa